Con grabe po yan. Malalang mandi. Ano mo har live jirta ba? Live jira ban. Live jirta bari. Islam be debe na tikolo wala. Ibsaye be debu. Rakko ka. Okay. Ben debe. Mahal ba ba di? Ako sa kanton na ko. Eh ko sa anak. Kas kinako. Mina disi. Ay, mahal ka kasi. Hai. Hindi mo tebar wala. Adi fati man tadi. Bai gasti wantu chi. Ya, nama jalat turra wanti jalat tokko yoo dhufe hedduu nama gammachiisan maatiidha. Baay'ees jaaladha dhugaa rabbi. Ille bai si jara. Bai gasti pura pura. Mina dhiisaa wallaahi rifadhe. Ini akkana qabsi. Mul'atu ba? Kana oltu si mo labit. Con grabe po yan. Malalang mandi. Ano mo har live jirta ba? Live jira ban. Live jirta bari. Islam be debe na tikolo wala. Ibsaye be debu. Rakko ka. Okay. Ben debe. Mahal ba ba di? Ako sa kanton na ko. Eh ko sa anak. Kas kinako. Mina disi. Ay, mahal ka kasi. Hai. Hindi mo tebar wala. Adi fati man tadi. Bai gasti wantu chi. Ya, nama jalat turra wanti jalat tokko yoo dhufe hedduu nama gammachiisan maatiidha. Baay'ees jaaladha dhugaa rabbi. Ille bai si jara. Bai gasti pura pura. Vai mau kisah. Kata gagal deh mana? Surprise nak kata nama apa? Mina dhiisaa wallaahi rifadhe. Ini akkana qabsi. Mul'atu ba? Kana oltu si mo labit. Con grabe po yan. Malalang mandi. Ano mo har live jirta ba? Live jira ban. Live jirta bari. Islam be debe na tikolo wala. Ibsaye be debu. Rakko ka. Okay. Ben debe. Mahal ba ba di? Ako sa kanton na ko. Eh ko sa anak. Kas kinako. Mina disi. Ay, mahal ka kasi. Hai. Hindi mo tebar wala. Adi fati man tadi. Bai gasti wantu chi. Ya, nama jalat turra wanti jalat tokko yoo dhufe hedduu nama gammachiisan maatiidha. Baay'ees jaaladha dhugaa rabbi. Ille bai si jara. Bai gasti pura pura. Mina dhiisaa wallaahi rifadhe. Ini akkana qabsi. Mul'atu ba? Kana oltu si mo labit. Con grabe po yan. Malalang mandi. Ano mo har live jirta ba? Live jira ban. Live jirta bari.
Silaan bee deebi'ee nutti tolu walaa. Ibsanii bee deebi'u. Rakkoo qabu. Okey. Been deebi'a. Maal baataa mati? Akka sabaattoonni kun eegota Qasti daabboo. Miina dhiisii. maal taate sin? Hayi. Deemtee bar wallaa. Adi haadhi maal taati? Baay'ee gastiin kottu ishee. Yaa nama jaalatturraa wanti jaalattu tokko yoo dhufe hedduu nama gammachiisan maatii bara. Baay'ees jaaladha dhugaa rabbi. Illee baay'ee si jaaladha. Baay'ee gastii koo rakkoo hin jiru. Miina dhiisaa wallaahi hirrifadhe. Ini akkana qabsiin mul'atu bar. Kana uffisiin malaa beekti. Koon biraa beektu baga gammadde. Haadha haadha gahee mucayyoo akkanatti hin dhungatin. Dhunguudhaan fixxee bar. Jaran haadha haadha tana maal goon. Laayifii jira bara. Maakiin gaggabde ummata maakiin gaggabde. Laayifii jirtaa barii. Dhugaa dubbachuudhaaf hedduu waan nama gammachiisu maakii har'a kennaa adda addaati kennamee fi maashaallah tabaarakallah yeroo hedduu ijoolleen teenna jaalala dhiiftee jaalalan beektu maallaqa qofa nurraa barbaaddi nu barbaaddu namummaadhaa namni nu barbaadu hin jiru yeroo jennu irratti jaalalli o'an mi'aawan sanuu toora miidiyaa irraa ol baratan haala kanaan argamuun hedduu waan nama boonsu irraa baranna hundi kennayyuu miidiyaan bakka itti qoosan yookiin immoo bakka dhaamsa qofa itti dabarsatan osoo hin taane yoo rabbi waliif jedhe bakka hireellee itti argatan ta'ee jira hunoo akkanatti haala kanaani maakii ooroo qashtii intala oromoo bareedduu harargeen nu kennite hedduu sii gammannee jirra atillee bakka gammadde gammachuun tee gammachuu teenna hedduu sii gammannee jirra akka arsiitti immoo yeroon dubbadhu yeroo hedduu jechuudha arsiin goota arsiin ummata jabaadha ummata beekamaadha ummata akka itti dubbatullee beeku beeka arsiitii miti wallaalan arsiitu sirna ofii akka itti dubbatuuf akka itti deemu beeka yoo jedhan dhugaa waan nama natti fakkaata ture har'a garuu wanni sun ragaa bahe maaliifi osoo amma kutaa biraa taate gurbaan kun gurbaa arsitee intala akkanatti gammachiisu hedduu garri saloola kaasa garuu yoo har'a maashaallah jala ta'anii hunduu gammachuu isaanii adda ibsataa turan akkuma oromoottu dhiyoo tana gaafa harargeen kutaan isiin keessaa dhalatte gandi isiin irraa dhalattee fi biyyi isiin irraa dhalatte loqonni isiin keessatti dubbattee itti guddatte gaafa arrabaa fi lola adda addaati safuu cabsanii waan afaan namaa hin jenne akka harargee sanitti gadi fuudhanii dhiirri akka dhalaatti jechuudha dhiira nama arrabsasanu dhiirri akka dhalaatti haadha abbaa isii osoo hin hambisin gosa isii osoo hin hambisin akkasitti arrabsan san arsiin irra lolaa ture deemi nurraa hin jenne lakki nun galchuu hin jenne gurbaa keenyatti gortee nutti gortee intala teenna intala oromooti nu jalatti kabajamuu qabdi intala teenna jedhee irratti lolaa ture dhugaa gaafa san hedduu na gammachiise hafarsoon dhufee waan san jijjiirus wanni sun osoo jijjiiruu baatellee haala sanii itti fuufuu taate arsiin kutaa morma kiyyaa jedheeti mormi irratti kutama malee maakiin arsii jalatti hin arrabsamtu tureeyyuu afarsoodhaan galatoomii jennaan asumaanuu maakii ajandaa san keessaa rabbisi baasee gammachuu kanaan har'a waan siin ga'ee fi waan nutti baddabalamteef illee hedduu galatoomii ibsaan jaalala bichaa osoo hin ta'in ibsishaan jechuudha alangeellee barsiisaa jira alangeellee tumaalleen akka jiru obsulleen akka jiru waan adda addaa sirna arsii akka itti jaartii burfatan arrabaan qofa akka isaan taane barsiisaa jira hedduu nu galatoomii ibsishaa dhugaa dargaggeessa yeroo ammaa kana dargaggeeyyii maqaan bade kabajaa itti godhee maqaa bade maqaa galcheeti jechuudha yeroo hedduu nuti nama maallaqa malee namummaadha namni nun barbaadu jennee abdii kunne kanatti jaalala oo'a haala kanaan warqiin hin hafne keekiin hin hafne hashangulliitiin hin hafne waan maakiin jaalatturra chokkolaataan hin hafne habaaboon hin hafne onneen hin hafne haala kanaan kanatti maakii kennaa addaatiin sabpiraayiz gootee waan nu gammachiifteef hedduu gammannee irraa akka dubartoota oromoo tokkotti
galatoomii jenna ibsishaa galanni kee bilisummaa. Silaan bee deebi'ee nutti tole wallaahi. Ibsaayee bee deebi'u. Rakkoo qabu. Okay. Been deebi'a. Hin bahin maal baataa mati akka saantoonni kun eegota ana Asti dhaqqoo. Miina dhiisii. maal taate sin Hayi. murtee bar wallaa Ati baatee maal taate? Baay'ee gastiin kottu ishee. Yaa nama jaalatturraa wanti jaalattu tokko yoo dhufe hedduu nama gammachiisan maatiidha. Baay'ee si jaaladha dhugaa rabbi. Illee baay'ee si jaaladha. Baay'ee gastii koo rakkoo hin jiru. Miina dhiisaa wallaahi hirrifadhe. akkana qabsiin mul'atu kana oltu siin mola abitti kongiraa abitti baga gammadde Mungkin ada wan maka batu wan mahasab tu wan madu betul le wallah tu le negara ni. Wallah garan ni apa? Laiki cerita beri. Silang bee deebi'ee nutti tole wallaahi. Ibsaayee bee deebi'u. Rakkoo qabu. Okay. Been deebi'a. hin bahin maal baataa mati akka saantoonni kun eegota ana Asti dhaqqoo. Miina dhiisii. maal taate sin Hayi. murtee bar wallaa Ati